torbaan ku'eessi kubbaa miilaa kilaboota Awurooppaa hunduu kallattii tilmaama isaa hin eegganneen ala xumurameera. Sanbata xiqqaa Saantiyaagoo Bernaaboo irratti masaanuusaa yeroo hundumaa kan keessummeesse Real Madrid dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti erga goolii 4-0 mo'atamee booda kaallittoon quba isaanii ol qabanii leenjisaa Baarseloonaa Haansi Filiikitti raasaa dirree keessaa bahaniiru. Yaadadhaa yeroo waggaan koo 16 wanta nyaadhuu fi dhugu tokkollee hin qabu. Shaakala koo kubbaa miilaa ergan shaakalee beelaa fi dheebuu dadhabbii wal dabaalee hollatti fiigutti waa darbachuun dirqama. Kanaaf immoo daandii irra bahee kadhachuun qaba. Kadhadheellee ammoo hundarraa waan argadhuun kaan waan atti darbata. Gariin ammoo waan hin ciniinu naa kenna. Warri dhibiin ammoo natti kolfaa na bira darba. Garuu gaafa nama badhaasuu badaas naman dhamaasuuti anuu naman gargaaruun barbaadaa jira. Gammachuudhaan qarqara dirreetti finqilaachoo garagalaa kan turan leenjisaan Baarseloonaa Haansi Filiik erga Jeeraardoo Daani'el Taataa Saantiyaagoo Bernaaboo irratti Real Madrid mo'atee booda yeroo jalqabaatiif injifannoo kan gonfatan taphattoota isaanii waan danda'anii olitti raawwataniif gurra isaanii ol kaasanii arbeessaniiru. As gamana ammoo liigii Ingilaandiin magaalli Maanchister tokko gammadeera, kan biraa immoo gaddaan torbaan kana dabarse. Manchester Cityin du'eel kan qaree Saawuzaamptan goolii tokkitti Haalaand galchee mo'ate. Horiin molgoon baajii jalaan bishaan dhugaa akka jedhan walbutucha Arsenaalii fi Liivarpuul jalaan ba'uudhaan gabatee liigichaa fiixeerra ba'uun torbaan kana milkiidhaan dabarseera Manchester Cityin. Chelsea Newcastle West Ham Manchester United goolii wal fakkaataa 2-1 yoo mo'atan Aston Villaan immoo Bournemouth faana 1 qixa baheera. Taphoota 8 darban keessaa tokko qofaa kan mo'atan leenjisaan Manchester United Teenaag akka yaadutti tapha bareedaa taphachaa jirra jechuun dubbataniiru. Kaampiin isaa miidhama taphattootaatiin kan raakame Arsenaal laay Emirates irratti yeroo lama Liverpool dursee dhumarratti qixa ba'uuf dirqameera. Miidhamarraa deebi'ee tapha kaleessaa jalqabarraa kan eegale Bukaayyoo Saakaan goolii galcheen Arsenaal dursuu eegalus goolii Van Dijk galcheen erga wal qixaan boqonnaa ba'anii boqonnaa booda goolii Meeriinoon galcheen Arsenaal ammas dursa qabatus dhumarratti goolii Saalaan galcheen taphichi wal qixaan 2-2 xumurameera. Tapha kana booda Arteetaan mo'achuu qabna turre jechuudhaan gaabbii isaanii yoo dhiyeessan Zloota immoo kilabii nurra wayyaarraa qabxii qooddanneerra jedhan. Arteetaan erga kilaboota gurguddoo mo'atame biyyoonni 550 darbeera. Taphoota 13 walitti aansee kilaboota gurguddoo faana taphate irrattis hin mo'atamne. Cabarratti baqaqaa akka jedhan Lukaastonni kaleessas Juuriyaan Tiimberii fi Gabriel Magaaleeshis miidhamaan dhabaniiru. Arsenaal qabxii bara darbee taphoota 9 irraa argatee kan baranaatii yoo madaalamu gadaanaadha. Kun ammoo imala waancaaf imaluu danqamuun danquun gaaffii guddaadha. Saalaan Manchester United irratti goolii 12, Arsenaal irratti immoo goolii 11 yoo galchu, West Ham irratti ammoo goolii 10 galchuudhaan adamsaa guddaa kilaboota kunneenii ta'uusaa mirkaneesseera. Nan yaadadhaa yeroo waggaan koo 16 waan nyaadhuuf dhugu tokkollee hin qabu. Shaakala koo kubbaa miilaa ergan shaakalee beelaa fi dheebuu dadhabbiidhaan wal dabaalee ol natti fiigutti waa darbachuuf dirqama daandii irra bahee kadhachuun qaba. Kadhadhee ammoo hundarraa hin hirkadhu. Kaan waan natti darbataa, gariin ammoo waan hin ciniinu naa kenna. Warri dhibiin ammoo natti kolfee na bira darba. Har'a garuu gaafa nama badhaasuu badaas naman dhamaasuuti anuu naman gargaaruun barbaadaa jira jedha. Yoo Baarseloonaan Bayern Munich mo'atu goolii 3 Baarseloonaadhaaf kan galche Rafiiniyaan kilabii xiqqicha Ingilaand Leeds United bahee Baarseloonaa galuudhaan taphataa qofa osoo hin taane dursaa taphattootaa ta'ee bakka Diyoongin jirre hundatti kilabii guddicha addunyaa kanaa dursa. Garuu immoo mucaan shaakala booda waan nyaatu dhabee kadhatee nyaachaa ture kun rakkoo makkoodhaan cabsee kilaasikoo irratti goolii 1 galchuudhaan kan biraa immoo mijeessee kenneera. Jireenyi salphaa miti. Rakkataa nama biraa dhiisii yaatuun jaalattu. Harka qalleessa yookaan harka qalleetti gorsanii didhanii kan inni jabaatu taasisuun duruu jira. Durin jirreen garuu hiyyummaan nama harrabsuudha kan jedhu Rafiiniyaan waan hundaafuu harka kennuun waan hundaa hin ta'u namni hin jenne akka koo lafa garaa isaatii gaa jedhe. Dunani arrabsamee tuffatamee kan harka koo qabee na kaasee kubbaa miilaa hedduun jaaladha. Dunanarra goolii galchee
namni harkanaa rukutu danuudha isaayyuu tapha El Clasico irratti jedha garuu immoo kanan dabarse yoo yaadadhu ofan dhaba namas nan dhaba hundaafuu kan mo'atu abdiin kutu kan abdii kutu immoo hin mo'atuun yaada Rafiiniyaatiin Rafiiniyaan har'a waggaatti Baarseloonaa irraa doolaara miiliyoona 12 argata liigii Arabaa irraa immoo maallaqa Baarseloonaa irraa argatu dachaa 3 baay'ifna doolaara walirra tuulladhu jechaani jiru inni garuu tapha kana isaaqee keenya irratti mo'atamuun ni ulfaata deeggartoota keenya guutuu daqiiqaa 90 faana waan ta'e hundaa irratti nu deeggaranii fi pireezidaantii kilabichaa Fiorentino Perez hedduun galateeffadha kan jedhan Kaarlo Anceelootiin dagatinaa kana duras goolii 4-0 Baarseloonaan mo'atamne shaampiyoonii Laaligaa fi Chaampiyoons Liigii Awurooppaa taanee jirra jedhan karaa biraatiin Firaansiyaa la guddaa qabduuf asiifachi jechaa jirti galmi tiyaatir Duuchaalleet badhaasa Baalendoriitiin shosholamuudhaaf jira Meesii fi Roonaaldoon waggoota 13 galma kana keessaa akka urjii dabareedhaan ifaa turanii barana yeroo jalqabaatiif badhaasa kanaaf sadarkaa 30 keessa osoo hin galiin hafuun gariin Vinicius Junioriif carraa guddaadha warri kaan immoo Rooderii maqaadhaa jiru akka biyyaattis ta'een akka kilabitti Galaana Gammachuu daakaa kan tureen taphataan sarara gidduu gara duubaa Rooderiin barana miidhamaan mul'achuu dhabuus morkataa cimaa Vinicius ta'a jedhameera gadda El Clasico irratti achi buuteen isaa kan dhabame Viniin isa yaadaa olaantummaa Baarseloonaa lalaguuraa tariyaadhaa badhaasa Baalendoriitiin of hirphuu danda'a badhaasa har'aa kanaan taphataa fi leenjisaa cimaa dhiiraa fi dubaraan kilabii cimaa barana dhiiraa fi dubaraa goolii eegaa cimaa Yaashin Turuufi taphataa cimaa ganna 21 gadii Koppaa Tiroofi taphataa goolii hedduu bara darbe galchee Jeraard Muller Tiroofi taphataa gaarii gaarummaa bahee Soqiraatas awaardii ni kennama badhaasa Baalendorii kana Meesii yeroo 8 Roonaaldoo yeroo 5 Miisheel Pilaatiinii fi Yohaan Kiraaf ammoo yeroo 3 fudhachuudhaan seenaa guddaa qabu